Mallattoowwan kanaa namni hin beekne jira jennee hin yaadnu. Ijoollummaa kaasnee waa'ee dhaabbata iccitii Illuminaatii jedhamu kanaa dhugaas ta'u soba haala adda addaatiin dhageenyeerra ta'a. Kana qofa miti. Namichi kumbee lubbuu isaa seexanaaf gurgureera jecha jedhu dhagahaat guddanne. Ta'us wanti dhageenye hundi dhugaadha jechuu miti. Haa ta'u malee qophii keenya har'aatiin wantoonni dhaabbata kanaa ilaallu waa tokko akka shakkitan akka isin godhu abdii guddaa qabna. Turtii gaarii. Wanti hundi akkuma jalqaba qabu dhaabbanni kunis jalqaba qaba. Waggoota 200 dura bara 1776 iddoo Bavaariyaan jedhamutti isin haa geessinu. Sababni isaas dhaabbanni kun barrii fi iddoon inni itti dhalate achi waan tureefi. Illuminaatiin yommuu jalqabu sababa qabna, amantaan nu hin barbaachisu jechuudhaan namoota muraasaan yommuu ta'u, kaayyoon isaanii guddaanis bara durii mootummaan biyyichaa amantaadhaan kan bulu waan tureefi. Yeroo sanatti mootummaan Bavaariyaan adeemsa isaanii waan hin jaalanneef isaan bittinneessuu danda'eera. Kana boodas namoonni kun of dhoksanii hanga har'aatti dhaabbata iccitii ta'e kanaan ga'uu danda'aniiru. Karaa biraatiin ammoo Google keessa seentanii The Birthplace of Illuminati yookaan ammoo iddoo dhaloota Illuminati jettanii osoo sarchi gootanii battalumatti iddoo Jarman keessatti argamuu fi Ingolstaad jedhamee waamamuu isiniif fida. Image yookaan ammoo suuraa keessa yommuu seentan ammoo suuraawwan yeroo ammaa akka mallattootti itti fayyadaman isinitti agarsiisa. Dabalataanis mallattoo kana doolaara Ameerikaa irratti ni argattu. Jalqaba irratti maaliif mallattoon kun wal fakkaate? Itti aansuunis Ameerikaan maaliif mallattoo piraamidii fayyadamti? Mallattoo kana osoo fayyadamtee kan irraa bareedu Gibsii turte. Kana dura dhaabbanni kun mallattoon isaa piraamidii yookaan ammoo mallattoo harkaan mul'isan osoo hin taane allaattii owl yookaan ammoo urrunguu jedhamee waamamuu fayyadamaa turanii. Kun maal nama ajaa'iba yoo jettan qarshii Ameerikaa osoo battanii ilaaltanii suuraa allaattii kanaa ni argattu. Eegasuu mallattoon lamaan kun tasa wal fakkaatammoo harki mootummaa Ameerikaa keessa jira. Amma immoo waa'ee dhaabbata iccitii Bohemian Grove jedhamuu fi walitti dhufeenya isaan Illuminaatii waliin qaban haa ilaallu. Dhaabbanni Bohemian Grove jedhamu bara 1872 kan hundaa'ee fi iccitiidhaan kan hojjetudha. Garee kanarrattis namoota sooressa ta'anii fi aangoo mootummaarra jiran qofatu hirmaata. Iddoon inni itti argamus bosona Cillimoo Kaalifoorniyaa keessatti argamutti. Yeroo sanii kaasees pireezidaantonnii fi sooressonni bosona kana keessatti iccitiidhaan argamu. Iddoon kun akkuma iddoo kaanitti callumaan kan irra darbamu miti. Iddoo kana namoota kanaan ala eenyuyyuu deemuu hin danda'u. Iddoo kana seenuuf yoo yaaltan wanti isin argatu waan salphaa miti. Iddoon kun kan eegamu loltuu Ameerikaa duraanii soorama bahaniin yommuu ta'u, itti dabaluunis meeshaawwan addunyaa kanarra jiru hundaan kan eegamudha. Haala akkanaan eegamaa ilmi namaa iddoo kana ilaaluuf osoo hawwuu baatee nama dinqa. Yeroo jalqabaatiif iccitiidhaan namichi garee kana seenee bara 1980 yommuu ta'u, maqaan isaas Rick Klooger jedhama. Innis hojjetaa garee sana keessa tureen gargaaramuudhaan kan seene yommuu ta'u, torban lamaaf achi turuu danda'eera. Isa boodas wanta achitti arge gaazexaadhaaf ibsa kenneera. Yeroo sanattis ABC News irratti gaazexaan isaa tamsaasa kallattiidhaan darbuu danda'eera. Haa ta'u malee haala ajaa'ibaan nama kana irra balaan tokkoyyuu hin geenye ture. Itti aansuun nama iddoo kana galee isinitti haa himnu. Maqaan isaa Philip Wiis kan jedhamuu fi barreessaa kan ture yommuu ta'u, akka keessummaatti of dhoksee iddoo kana galuu danda'eera. Yeroo xiqqoos erga tureen booda irratti beekamuudhaan mana hidhaa galuu danda'eera. Kana booda ture bara 2000 namoonni lama dhoksaadhaan seenanii iccitii iddoo kanaa kan gadi lakkisan. Alex Jones fi kaameraamaaniin isaa Mike Hansen
dhoksaadhaan naannoo kana ni seenu. Achiin wanta argan hundaa kaameeraa isaaniitiin waraabanii ni bahu. Itti aansuunis namoonni kun dookumeentarii sa'aatii 2 Inside the Grove jedhamee waamamu hojjechuudhaan uummataaf dhiyeessu. Namoonni sooressotaa fi aangoo mootummaarra jiran kun erga haasa'anii fi waliin taphatanii booda galgala sana sirna seexanaa geggeessu. Innis mallattoo urunguu muka guddaadhaan tolfame tokko ibiddaan qabsiifamee ni dhufa. Namoonni sunis mallattoo kanaaf wayyaa namoota dalaganii kan fakkaatu uffachuudhaan wanta wayyaan haguugame tokko ni gabbaru. Itti aansuunis afaan namaa hin galleen erga haasa'anii booda mallattoo allaattii sana achumatti gubu. Itti dabaluunis namoonni sun keemikaala raacha irratti facaasuudhaan saala raachichaa akka jijjiiran Alex Jones ni dubbata. Wanti kun soba fakkaatullee Google keessa seentanii osoo sarchi gootanii keemikaalli Atrazine jedhamu dhugumayyuu saala raachaa akka jijjiiru ni mirkaneessa. Dhaabbata iccitii kanas pireezidaantonni Ameerikaa durii Ronald Reagan fi Nixon miseensa akka turan ni dubbatama. Isaanis mallattoo allaattii kanaaf jilbiiffatanii fi kadhachaa turuun isaanii irra gahameera. Waa'een seenaa iddoo kanaa dookumeentarii Inside the Grove jedhamu irratti sa'a 2 kan qophaa'e waan jiruuf isa akka ilaaltan isin affeerra. Dhaabbanni kun Illuminaatii waliin wantoonni wal isaaf fakkeessan ni jiru. Isaan lachuu mallattoo allaattii ool yookaan ammoo urunguu jedhamu ni fayyadamu. Namoonni tokko tokkos wanti isaan wayyaadhaan maranii qaaliidhaaf dhiyeessan nama jedhaniit dubbatu. Amma immoo artistoota Illuminaatii jedhamanii shakkaman wantoota isaan shakkisiisan waliin haa ilaallu. Tokkoffaan fiilmii hedduu irratti koomeediyaaniin beeknu Jim Carrey gaaffiif deebii tokko irratti gaaffiin tokko ni dhiyaataafi. Jim Carrey'n yommuu mallattoo adda addaa agarsiisu gaazexeessichi mallattoon kun kan maaliiti jedheet isa gaafata. Innis dhiisi hin fakkeessin, anas ta'e atis mallattoo kana cimsineet beekna. Yeroo kanatti namni hunduu mallattoo Illuminaatii akka ta'e bareera jedheet deebisaafi. Is that a gang sign? Have you, Oh, like you don't know what it is. Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. People are hip to this kind of stuff. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati. Kan nama ajaa'ibu immoo kaadhimamtuun Jim Carrey baruma sana mana ishee keessatti wanta hin beekamneen duutee argamteetti. Isheen lammaffaan ammoo sirboota isheen kan beekamtu Katy Perry yommuu taatu, isheenis lubbuu koo seexanaaf gurgureera jettee dubbatteetti. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Well, needless to say, sold my soul. Ishees ta'ee Jim Carrey'n dhukkuba mukaa'uu yookaan ammoo dabbaramuutiin qabamuun of ajjeesuuf yaaltee akka ture ragaan ni mul'isa. Ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. Haaluma wal fakkaatuun raappariin beekamaan Ameerikaa Kanye West lubbuu koo seexanaaf gurgureera jechuun koonsartii isaa irratti dubbateera. Lakkoofsaan xiqqoo kan hin jedhamne artistoonni beekamoon addunyaa kanaa jechoota wal fakkaatu dubbachuun yeroo kanatti baay'ateera. Waa hundaafuu namni tokko jireenya milkaa'aa fi beekamtii guddaa irra gahe jechuun lubbuu isaa seexanaaf gurgure jechuu miti. Haa ta'u malee namoonni lubbuu isaanii gurguranii beekamtii guddaa argatan hedduun ni jiru. Isin hoo waa'ee dhaabbata Illuminaatii jedhamu kana maal yaaddu? Nuti gamanumaan qophii keenya irraa asuma irratti goolabna. Nagaatti.